Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa ga'u jecha isinirraa turee jira hin beeka yeroo dheeraa isinirraa ture hafee jira biizii ta'eeti meeshaa xiqqoo bareedduu xiraatii qabdu qabadhe isin dhufee jira jechuudha waan isinirraa tureefillee akkuma isin argartan kana gatiin isaallee jiddu galeessa meeshaan garuuyyuu meeshaa babbareedaa meeshaa ajaa'ibaati waan isinirraa tureef waan addaa waan bareedaa qabadhee isin dhufaa jira. Obsaan na eegaa isiniin jedha viidiyoo hin waraabamne isiniif gadhiisa meeshaa ajaa'ibaa qalbinis keessan isin jaalatti jedhe yaadu meeshaa ajaa'ibaa qabadhee isin dhufaa jira waan ta'eef obsaan na eegaa isiniin jedha. Meeshaan keenyarraa meeshaa bareedduu birri maxiqishuudhaan meeshaa hedduu bitattan jechuudha yoo laaltan birriin isii xiqqoodha garuuyyuu meeshaan ammoyyuu meeshaa bareedaa meeshaa akkasuma ajaa'ibaa meeshaa xiraatii qabu meeshaa qulqullina qabu qabadhee isin dhufeera jechuudha meeshaan hedduu babbareeddi. Akkuma isin argitan kana meeshaa bareedaadha haa xiqqaatu malee meeshaa bareedaa meeshaa ajaa'ibaati jechuudha. Viidiyoon isiniif mijaa'uu dhabuu danda'a ofiif waraabaa jira waan ta'eef harka tokkoon waraabaa harka tokkoon kaameraa qabeera harka tokkoon meeshaa isin mul'isaara waan ta'eef isinitti baay'ee illee mul'atu baate dhiifama na godhaa naaf folchaa jedha isinitti mul'isa akkana fakkaata jechuudha. Kinooti akkana fakkaata burcuqqoo kana marsaa lammaffaadha jechuudha kaananii kana bituun kiyya akkana fakkaata hedduu babbareeddii akkuma isin argartan kana meeshaan gatiin isaallee birrii xiqqoodha birrii ittiin bitamellee meeshaan xiqqaadha birriin xiqqaadha garuuyyuu meeshaa hedduu meeshaa isii barbaachisu keessaa bitatte jechuudha obboleettiin teenna akkana fakkaata namoonni lakkoofsa bilbilaa kiyya barbaadaniif duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti teelegiraamilleen iimoollee waasaapilleen kana namni ammoo lakkoofsa dabalata barbaadan kabiraa ka dabalata jechuudha warroonni sunubaa dide jettaniif teelegiraamilleen iimoolleen waasaapilleen ittiin hojjeta duwwaa 933 64 teelegiraamilleen iimoolleen waasaapilleen hin hojjeta jechuudha lamaan kanarratti yeroo kamiyyuu banaadha jechuudha ittiin argachuu dandeettan warroon ammoo ajajjanii meeshaan keessan isin hin baaneef obsaan eeggadha warri baheefillee hin jira jechuudha warri hin baanellee hin jira obsaan eeggadha ka bahee viidiyoon waraabaminillee ka ammoyyuu hin baanellee obsaan eeggadha yeroo xiqqoo irratti naa obsaa isiniin jira isiniif gadhiisa. Akkasuma ammoyyuu ammallee akkamatti fuufetti jira jechuudha bittaan keenna. Viidiyoo maaliif daftee gadiin dhiisne warri jettaniif xiqqoo waattuyyuu jidduudhaan qabee ture xiqqoo biizii ta'eeti sababa hojii kanaan qofaaf osoo hin taane sababa biraatii fi inshaallah amma booda viidiyoo addaan hin citu guyyaa 2-3 gadi dhiisa isiniin jedha warroon ammoyyuu masmaara irratti na barbaadan sa'aatii 24 onlaayinii irra waan jiruuf na argachuu dandeettanii yeroo kamiyyuu keessaan argachuu dandeettan jechuudha meeshaa keessaan naannawa isin barbaadan guutuu isiniif keessaa shaashamannee ta'ee naannawa biraa ta'ee boota barbaadan isiniif keessaa amantummaadhaan meeshaa qalbiin teessan isin barbaadde olitti wallahi akka waan kiyyaatitti jechuudha hanga bitu meeshaaleen meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Warroonni beektan hin beektanii warroonni hin beeknellee onlaayinii kee gubbaa seentanii ilaaluu dandeettanii warroon ammoo hiriyoonni teessan bitatanii biyya galanitti fayyadamaa jiranillee baay'ee jira waan ta'eef achirraa namoonni quba qabdanillee hin jirtanii warroon ammoo meeshaa keessan isin bitee meeshaa keessan argitanillee hin jirtanii namoota baay'ee harki caalaanii akkasumatti meeshaa oriijinaalii akkasii bitullee namni hunduu hin beektanii namni maatii osoo qabu fira baay'ee osoo qabu wanti na amanee natti dhubeef nama dhabee osoo hin taane fira dhabee obboleeyyan dhabee maatii dhabee osoo hin taane akka qalbiin kiyya barbaaddutti wanta qalbiin kiyya na barbaadde guuttadha jedheeti sababa saniif jecha meeshaa oriijinaalii meeshaa gaggaarii isinii bita jechuudha amantummaan akkuma duraatti fufetti jira. Amma immoo gara gatiitti taasaalleesnetti dheereessa ifa manarra ta'a gara gatiitti isin keessa jechuudha. Qabarratti burcuqqoo aananiiti makarajii aananii jechuun isa kana jechuudha. Isa kana lammaffaadhaaf bitee marsa lammaffaadha. Burcuqqoo meeqa qabaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 siinii bunaa siinii 12 qaba jechuudha. Kinoota akkuma isin argattan kana siiniin isaallee gurra qabaa siinii gurra qabu siinii 12 qaba jechuudha.
argitanii siinii gurra qabu siinii 12 qaba siiniin isaallee baay'ee bareeda akkuma isin argitan kana siinii jallisii oromiyaadha siinii 12 qaba maqammacaan isaallee 12 deebi'ee ammoo yoo ammallee jechuudha kunillee kaanan irratti qannasan hin qabaa kanillee ka sukkaaraati kurriin isaallee kinoo as keessa jira jechuudha kun ammoo yoo jabanaadha argartanii kinoo jabanaadha jabanaallee qaba jechuudha kinoo as bira jabana nusuu qajeelaa akkamitti danfisan qaba jechuudha akkana fakkaataa gatiin isaa birrii 3,500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa birrii 3,500 jechuudha fedhuma kiyyaan bitee fi naabitii kasitti tolee naan jette akkuma nama kaawwanii bittutti waan bareedaa naabitii an argaan jiru biyya keessa hin jiru jettee akkasuma waan bareedaa bitee fi wallaahi meeshaa kanneen tokkichu malee akkana naabitiin an jettee jirtu inshallah hundaa fedhuma kiyyaan bitee fi hin jaalatte jedhee abdii qabaa waan gaarii waan bitee fi saanii buddeenaa kana jechuudha baay'ee natti tolte biteef jechuudha ka buddeenaati hedduu natti tolte jennaaniin bitee fi akkana jirti baay'ee bareeddi jechuudha akkuma argitan kana jirti baay'ee tokko bareeddi kinooti akkana fakkaatti gingilchaadha wanti qilleensa seensisoyi biddeen illee yeroo dheeraa yoo keessa ture hin shaaggatu maaliif asiin qilleensa xiqqoo qabdi jechuudha argitanii qilleensa kennu qabdi jechuudha asiin qilleensa qabdi waan ta'eef uummata akkayyuun ta'u jechuudha baay'ee bareeddi kunillee kurreen isaallee kinoo kurreen isaallee akkana jira baay'ee bareedaan gara kiyyaa jaaladhee natti toltee biteef jechuudha kinoo akkana fakkaatti gatiin isaa immoo birrii 500 jechuudha akka gubbaa kuni guddaadha xiqqaa guddaa jira inni kun guddaadha jechuudha natti tolee bitee birrii 500 jechuudha akkana fakkaatti isallee 500 bitee fi inni biraa immoo yoo burcuqqoo bishaanii noormaanii naa bitinaan jettee burcuqqoo hedduu bitattee isallee naa bitinaan jettee kana immoo yoo noormaanii naa bitii naan jettee naan ufuma kiyyaa bitee fi jookii kana immoo ufuma fedhumaan irratti si dabala jedheen malee isin burcuqqoo kana naan jettee burcuqqoo isa kana naan jennaan jookilee kama isa fakkaatu normaan irraa si bitannaan ishee jettee jookiin kana bareedaadha amma dhufeellee akkuma isin argitan kana bishaan isaa ka qabatu asii olitti bishaan ta'e wantuma kamiyyuu wanti itti naqan asii oli qabata asii gaditti akkanumaan yaada akkana jira jalli isaallee wanni hin qabu jechuudha hindoqqatu garuuyyuu achi gaditti hin qabatu baay'ee takka bareedaa namatti tola maayikaadha xaarmuliillee dhaalle miti laastikiillee miti maayikaadha baay'ee tokko bareedaa staayiliin isaa namatti tola jechuudha burcuqqoo kana walirratti 1,900 jechuudha burcuqqoo firee jahaatiin 1,900 inni biraa immoo saanii giloobaalidha saanii giloobaalii bicaa kanaan bitee boora kanaan bitee fi fireeshaa isaa saayiziin isaa kun xiqqaa fi guddaa jira saayizii guddaadhaan malee an hagammaa saayizii xiqqaadhaan takkaallee bitee hin beeku saayizii guddaadhaan bitaa jechuudha yeroo kamiyyuu gatiin isaa birrii 5,000 inni biraa tirii nyaataatii fi saanii faandishaati saanii faandishaa guddaa fi xiqqaa jira inni kun birrii 450 jechuudha guddaadha inni biraa immoo tiriidha tirii abbaa sadiiti tiriin tun baay'ee tokko bareeddi yoo akkana ilaaltan isinitti hin beeksistu baay'ee bareeddi yabbinallee qabdi jechuudha argartanii baay'ee tokko bareeddi hedduu jaaladhe anuyyuu seeriidha jechuudha seerii abbaa sadiiti argitanii seeriidha seerii abbaa sadiiti gatiin isaa sadiin kana walirratti 1,000 fi birrii 500 jechuudha baay'ee bareeddi jaaladheera jechuudha angara kiyyaa inni biraa siinii bunaati rakabotii warqaammaadhaan qabdi siinii bunaati siinii bunaa kana irratti hin daraaddarre akkanuma isin mul'isee jira gimmaasha naabitiin aan jette gimmaasha bitee fi baay'ee bareeddi an jaaladhe jennaan bitee jechuudha akkuma isin argitan kana baay'ee jaaladhe jechuudha argattanii mikina kun maqamacaa isiiti jechuudha irraa jalaa hin baasu kun maashti shiidhaan itti qarashagamee jira waan ta'eef maqamacaa isaatti kan amma qabee jiru kun maqamacaa isaati siiniin kinoo gubbarra jira gurri siinii ammoo kinoo asiin jira jechuudha argattanii gurri siinii kinoo asiin jira kun ammoo kan qabee jiru kun ammoo masqamacaadha kasiinii irra kaayan jechuudha akkana gurguramti baay'ee bareeddi jechuudha an hedduutti akkanatti tolta jirti gimaashni isii 2,000 meeshaan baay'ee waddadee jira jechuudha zamoona kanaas gimaashni isii birrii 2,000 darzana namni barbaadan ammoo 4,000 jechuudha inni biraa ammoo saanii kookisiiti saanii kookisii firee takkatteen birrii 60
firee jahaa bitee fi fireen birrii 300 fi birrii 60 jechuudha. Waan baay'ee namatti tolurra saanii kanaa fi kana walirratti maachii ka ta'u godhee fi bitee jechuudha. Yeroo kana nyaataaf qopheessan kookisii hin daraddara waan ta'eef kookisii illee isuma biratti waan daraddaramuuf maachii ta'eef jechuudha. Saanii kookisii naaf bitan jettee angaruyyuu akka maachii ta'utti ilaalee biteef kinoo argaatanii maachii akka walirratti ta'utti biteef jechuudha. Saanii nyaataa baay'ee bareedaadha. Yabbuudhaallee baay'ee yabbuudha argaatanii caafii isaa xarsii isaatu argaatanii aga furdatu argaatanii baay'ee furdaadha meelaala baay'ee furdaadha. Kun furdinni akkasii hin qabu. Kanatuyyuu baay'ee furdaadha. Inni kun baay'ee furdaadha. Gatiin isaa darzan isaa birrii 2,200 jechuudha. Namoonni gimaash bitachuu barbaadan birrii 1,100 darzan yoo ta'e immoo birrii 2,200 jechuudha. Inni biraa sarvisii warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaan duraayyuu burcuqqoon kun baay'ee baratamaadha ana biratti. Dizaayiniin isaa kan jalli isaa dheeratu akka burcuqqoo wayiniitti jalli isaa dheeratu baay'ee tokko jaaladha jechuudha. Isa kana kan jalli isaa gabaabbatu san hin jaaladhu. Inni sun faashinni isaallee turee jira. Faashinni isaallee badeera waan ta'eef inni kun layyatti jettee dhuftee duraa irra yoo argitanii wanti garaagarummaan isii qabdu ina kinoo calanqisaa isaa kanarratti argitanii kan duraan bitu irraa xiqqoo layyatti jettee dhufte. Burcuqqoon jalli dheerinni isaa kunillee akkasuma akka wayiniitti dheeratte burcuqqoon kun saniif baay'ee tokko jaaladha. Waanuma fi jaaladhuun isin jaaladha waan ta'eef fedha kiyyaa waan bituuf yeroo baay'ee deebi'ee ammoo siinii bunaatiin illee walirratti maachiidha. Deebi'ee ammallee burcuqqoo sarvisii warqaamaan illee walirratti maachiidha. Argitanii asiin kana hin qabdi xarzii kana qabdi jechuudha. Asiin kanallee kana qaba kunillee sarvisii warqaamaa waan qabduuf jecha isiin kinoo sarvisii warqaamaa waan qabduuf isaa kanaafi kun walirratti maachii ta'a jechuudha. Sababa saniif kana bitee fi baay'ee bareeddi argitanii hedduu takka jaaladheeni hundumarraayyuu kan jaaladhu jarnalisii kun akka wayinii kana dheerata burcuqqoo wayinii ka bombaa saniin banamu san inni sun baay'ee guddiidha. Garuyyuu burcuqqoon isaa kun akkasumatti bareeddi jechuudha. Sababa sanii burcuqqoon kun baay'ee jaaladhaan fiyyaa garuyyuu gatiin isaallee birrii 2,000 jechuudha. Jookiin isaallee hedduu bareeda. Jookiin isaa akuuwwan gaggabaabaa fokkataa tokkiini inni kun dheeraadha hedduu bareeda wallaahi baay'ee tokko bareeda. Argitanii baay'ee tokko bareeda. Wanta natti hin tolle aniyyuu hin bitu waan ofii kiyyaa qalbiin kiyya na bitachuu barbaaduu fi waan ofii kiyyaa jaaladhee malee hin bitu jechuudha. Objeejuuf osoo hin taane mircaa hiikaa kana hin danda'a. Alhamdulillah akkasii inni biraa ammoo sarvisii warqaamaadha. Sarvisii warqaamaa isin himee ture. Burcuqqoo saniin akkasitti maachii walirratti jedhee isin himee ture. Sarvisii warqaamaa kun firee 3. Sarvisii warqaamaan darajaa baay'ee qaba wanti isin beekuu qabdanii sarvisii Dubaayii fi kaahadu. Dubaayii hin taane jira. Ka Dubaayii yoo ta'e kana hin haqatu jechuudha. Warqaamaan isaa kun kuuwwan hin haqata. Inni kun baay'ee orijinaalidha jechuudha. Akkuma isin argitan kana baay'ee tokko orijinaalidha. Sarvisii Dubaayii sarvisii orijinaalii baay'ee warqaamaa bareedaadha. Gatiin isaa baay'ee guddiidha. Dabalee jira jechuudha. Adaduma meeshaan akka malee dabalee jira. Kunuyyuu 4,000 fi 300 hin bite jechuudhaani 4,000 fi 300 hin bite jechuudha. Sarvisii warqaamaa kana baay'ee bareeda. Akkuma isin argitan kanatti bareeda jechuudha. 4,000 fi 300 sarvisii 3 isaati jechuudha. Argitanii sarvisiin kunniin sadiini ka 2,000 illee jira jechuudha. Wanti isin beekuu qabdanii garuu garaagarummaa baay'ee qaba. Hin haqata jechuudha. Yeroo muraasan booda hin haqata. Kun garuyyuu warqaamaa nasuudha. Adiin tokkiin illee hin jira. Inni sun illee gatii hin qannasa. Garaagarummaa baay'ee qaba wanti isin beekuu qabdanii. Inni biraa ammoo maankaa fannuuti. Maankaa fannoo kana hin beektanii yeroo hedduuyyuu bitee jira. Gatiin isaallee akkuma keessatti illee akkuma duubaan jiru kana jira. Keessi isaa akkuma duubaan jiru kana jira. Gatiin isaa birrii 2,200 jechuudha. Akkuma duubarra jiru kana jira jechuudha. Keessi isaallee obaasan illee akkasuma jira. Kinooti. Kararillee wanti hundi akkuma keessan jiru san jira. Keessa gaddu duudee jira waan ta'eef kinooti. Akkuma keessan jiru duubaan jiru kana keessan illee jira jechuudha. Akkuma argitan kana akkanuma jira jechuudha. Gatiin isaa birrii 2,200 baay'ee bareedduudha jechuudha. Inni biraa jookiin maayikaadha. Jookiin maayikaan ka duraa bitu sanirraa qayyaramee dhufee jira. Kaartooniin isaa isuma. Kaartooniin isaa isuma kinooti. Kaartooniin isuma. Garuyyuu burcuqqoon garaa keessaa jijjiiramee dhufee jira jechuudha. Jookiin ta'ee wanti hundi isaatu jijjiiramee dhufee jira. Akkanatti jijjiiramee dhufee jechuudha. Maayikama. Kunillee maayikaadha.
baay'ee bareeda. Sanirrayyuu bareeda jechuudha. Inni sun hin jiru. Kinooti inni sun hin jiru. Kanaan deebi'ee dhufee jira. Kunillee maayikaadha. Maayikaan suudhaa kun noormaalii lummuxiidha jechuudha. Sun jidduu keessaa akkana qabaami. Kun ammoo lummuxii noormaalidha. Lummuxiidha jechuudha. Lummuxii namni hin beekne hin jira. Isa jechuudha. Akkana jira jechuudha. Warqaammaan isaa kana asirraallee baay'ee bareeda jechuudha argitanii. Warqaammaa waan ta'eef asirraallee baay'ee tokko bareeda. Burcuqqoon isaa garaa keessaallee bismillah. Burcuqqoon isaa garaa keessaallee kinooti. Maayikaadha isiniin jedhe isinitti himee ture. Maayikaadha. Kinooti. Maayikaadha lummuxiidhaallee kinoo akkana bareeda jechuudha. Burcuqqoo kanarraa baay'ee tokko bareeda. Baay'ee bareeda jechuudha isarraa. Akka waan walirratti gurguramuu fakkaata. Argitanii walirra gurguramu fakkaata malee tasumallee hin beeksisu. Baay'ee tokko bareeddi jechuudha walirratti. Akkana jirti jechuudha. Baay'ee bareeddi. Kaameraa irra yoo bira gahan irra bareeddi jechuudha. Lummuxiidha. Warqaammaadha. Baay'ee bareeddi. Gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha. Inni biraa rakamotii warqaammaa kadimlaayitiiti. Rakamotiin kun kadimlaayitii jechuudha. Baay'ee bareeddi. Hedduu bareeda jechuudha. Isin mul'isa. Kinootis akkana jira jechuudha. Akkana bareeda. As dhufee waan achi hin geenyeef bootaan kaameraatti waraabu sun waan achi hin geenyeef fassiisii as isinii waraabe jechuudha. Baay'ee bareeda. Kun ka girgiddaa irraati waan ta'eef as dhufee asitti sakka'ee baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana yeroo akkana lafa bareeda kaameraa irrallee baay'ee bareeda. Kinoo akkana jira jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Namatti tola. Argitanii. Kinoo akkana bareeda. Isin ammoo inni kun warqaammaan illee hin jira jechuudha. Inni kun warqaammaadhaan qabite silveriidhaan illee hin jira biraammaan. Yoo barbaadan kinoo akkana jira jechuudha. Diizaayinii kanaan bitee fi diizaayiniin baay'ee waan jiruuf jecha isin diizaayinii barbaadan ofii keessanii filattanii ajajachuu hin dandeettanii. Gatiin isaa birrii 2,000 jechuudha. Kadimlaayitii illee 2,000 kadimlaayitii hin qabne illee 2,000. Deebi'ee geetiin isaa kun keessatti guddatee gatiin isaa dabalu tokkollee hin jira. 3,000 tokkollee hin jira. Garuu garaagarummaan inni qabu geexii garaa keessaa kana malee waan garaagarummaa biraa hin qabu. Inni kun baay'ee bareeda. Gatiin isaa birrii 2,000 hedduu bareeda jechuudha. Akkana fakkaata namoonni ajajachuu barbaadan ajajachuu hin dandeettanii. Kanaan illee barbaadan kan biraatiin illee barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Inni biraa sufuraa rakabotiiti. Sufuraa rakabotii biraammaadhaan biteef jechuudha. Meeshaa sufuraa rakabotii kanaan biteefi biraammaadhaan biteefi akkana fakkaata jechuudha. Kaman dura bituusanii isa kanaan biteef jechuudha. Biraammaa kanaan biteefi akkana fakkaata hin bareeda jechuudha. Inni illee baay'ee bareeda. Warqaammaa of keessaa qaba. Garuu karaa isaa biraammaadha. Hedduu bareeda. Akkana fakkaata jechuudha. Kanaan biteefi baay'ee bareeddi. Gatiin isaa birrii 1,400 jechuudha. Hedduu bareeda. Kama duraa warqaammaan bitu san ta'e inni kun garuu biraammaadha. Baay'ee bal'aadhaallee yoo cabsaniyyuu hagana gahaa. Bakka lama yoo cabsaniyyuu jechuudha. Garaan isaa keessa immoo akkana fakkaata. Hedduu bareeda jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata. Inni biraa ammoo ka uffata xuriiti. Ka uffata xuriillee kinoo kana jechuudha. Akkana fakkaata. Kunkurree isaati. Baay'ee guddaadha jechuudha. Xiqqaan gatiin isaa qannasaa inni kun baay'ee guddaadha. Inni biraa madardara ataakiltiiti. Madardara ataakiltiillee oriijinaalidha. Karaan isaallee tokkuma. Dachiyyuu birrii 600 jechuudha. Akkana fakkaata. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Hedduu bareeda. Akkana fakkaata. Inni biraa roottoodha. Roottoon kun roottoo guddaadha. Roottoon kun garaan isaa keessi kan gabariisan jechuudha. Litirii 420 argatanii garaan isaa keessi gabariidha. Abbaa litirii 420 gatiin isaa birrii 2,600 jechuudha. Birrii 2,600. Inni biraa ammoo xaalli biffee keessaati. Firee 12 naa bitnaan jettee obboleettiin teenna. Firee 12 bitee fi hedduu bareedde jechuudha. Baay'ee tokko bareedde dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jaaladha jechuudha isii tana. Namnummaa meeshaa ajajate kamiyyuu isii kana osoo keessaa hambisuu baate natti tola. Ajajaan hojjechiifamti. Wallaahi baay'ee bareeddi.
akkaataan isinitti hojjetamte guutuun isaa hin bareeddi ajajaan hojjetamte jechuudha. Akkana fakkaattee akkana afamti. Soofaaf ta'ee carqii firaashiitiif ta'ee biffee keessaaf ta'ee wantummaan isin hin bareennuuf kamiyyuu hin jiru jechuudha. Hedduu bareeddi. Gatiin isaa birrii 120 namoonni jechuu barbaadanii gatiin isii dabalee jira jechuudha. Dura birrii 100 hojjetamaa turte amma immoo 120 jechuudha. Namni jechuu barbaadan ajajadha. Hedduu bareeddi jechuudha. Akkana fakkaatti. Maashaallah baay'ee bareeddi. Namni jechuu barbaadan ajajadha isin jedha. Isin firee 12 ajajattee isin ammoo akkuma fedha keessaniitti ajajachuu hin dandeettanii. Akkana fakkaatti akkuma fedha keessaniitti firee haga isin barbaachistu ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Obboleettiin ta'in garuu firee 12 ajajattee isin ammoo akkaataa mana kiyyaaf naagahaa mana kiyyaaf baqeedha akkuma jettanitti ajajadha isin jedha. Akkana fakkaatti baay'ee bareeddi jechuudha. Kinooti baay'ee bareeddi. Ajajachuu hin irraanfatinaa namoonni barbaadan. Gama yakoota meeshaan har'aa akkana fakkaata akkuma isin argitan kana meeshaa babbareedaa fi meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Ka isinitti isiniif waraabe kunniin meeshaa babbareedduudha. Gatiin isaa garuu yoo herreegan birrii xiqqishuudha. Birrii 30 wayii garuu meeshaan amma isin argitan kun ammoo meeshaa baay'eedha. Meeshaa mana nam tokkootiif gahaati jechuudha. Nama tokkoof mana nama tokkootiif bakka gahaadha. Yoo hanqatellee meeshaa ma tokko wanta asirraa hafe amma distimaa firmuuzidha jechuudha. Mana nama tokkootiif bakka meeshaan kun baqii mana nama tokkootiif jechuudha. Mana nama tokkootiif gahaadha. Haaluma qallaaliitti birrii xiqqishuudhaan meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa bitachuu hin dandeettan isin jedha. Namoonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa meeshaa akkanaa kanneen meeshaa babbareedaa kanneen birrii xiqqoodhaan meeshaa hagana gahu kana ajajachuu hin dandeettanii. Akkana fakkaata. Lakkoofsa bilbilaa kee irra deebiisinii kenna. 972 25 19 irratti telegiraamilleen iimoolee waasaappiilleen lakkoofsi dabalataa immoo 973 64 irratti argachuu dandeettanii. Akkana fakkaata meeshaalee kanneen yeroo barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Meeshaalee haganaa kanneen jechuudha. Yoo meeshaa biraallee barbaadan meeshaa farniicharaallee ta'ee arbaa minjilisii wantoota barbaadan wantoota akka elektirooniksii kanneen illee wanta akka televezyiinii akkasuma ammoo firiijii uffata miicuu maashina uffata miicuu wantoota barbaadan maashinoota irraa waan barbaadan ajajachuu hin dandeettanii nagaatti horaa bula.